Jirra jirtu ilmaan Oromoo marti keessanii baga ittiin singa'ee bara haaraa kana bara 2013 baga ittiin singa'ee siniin jedha. Ani viidiyoo kana haaraadha garuu jechuudha. Wanti na fide viidiyoo kana irratti jechuudha. Keessumaa sarraatanyaa biyya Arabaa jechuudha. Daa'ima namaa akkan taane dha'uudhaan akkan taane miidhaarraan ga'uudhaatiin booda rakkoo sinirraan ga'a booda nafsee keessanuu hin dhabdu. Kanaaf jechuudha viidiyoo kana qabadhee sinii dhufe ani viidiyoo kana viidiyoollee waraabullee hin seene wanta na waraabsee jira. Keessumaa kaddaamaan biyya Arabaa jirtu jechuudha mataa kiyyaatti kaasee yaada amma dalagaa jirtu kana jechuudha booda nafsee keetti deemaa jira irraa of qusadha. Samana kana tiktookii jettanii tiktookii bantanii irraa caffartu daa'ima Arabaa kana galagaltanii ilaaltanii daa'imni Arabaa achiin boossii maraatti nyaata ittiin kennitanii achi yoo kaatan gara jana kuttu achi jana kuttanii yoo kaatan daa'imni bakka daa'imni jirtu quban qabdanii please irraa qusadha. Ilmaan Oromoo marti keessanii kan biyyaa baane dalagachuu of jijjiiruu biyyaa baane malee nafsee keenya biyya hambaa keessatti dararu biyyaa hin baane. Keessumaa shamarran Itoophiyaa irraa of qusadha. Please nafseen namaa bilaash akkan taanetti biyya namaa keessatti akkan taanetti itti taphatamuu sirrii miti. Samoona kana maali badii isinitti fakkaate yaa ilmaan Oromoo yaa shamarran keenya ani jechuudha. Viidiyoo gabaabduu qabadhee isinii dhiyaadhe guyyaa har'aa jechuudha. Maaliif wanta natti dhaga'ame tokko isinii ibsuu barbaade. Anis akkuma keessan kana sarraatanyaadha. Gaafa biyyaa baane dalagannee maatii keenya jijjiirra jennee biyyaa baane tokko har'a jechuudha meekaapii adda addaa kana xaafannee tiktookii kana banannee achi keessaa akka maraatu raafamaa ooluun daa'ima Arabni daa'ima ishee irratti daa'ima ishee yoo ati daa'ima ishee kabajaa guddaa qabaatte yoo daa'ima ishee yoo jaallatte Arabni kabajaa guddaa sii qabdi. Nuti immoo bakka baanee irraanfannee har'a daa'ima namaa akkan taane dha'uudhaan akkan taane dhachan taane irraan ga'uudhaatiin kun maal galgala janaadha islaawaa biraa hin jiru. Dabalata immoo achii daansii buutanii dhuftanii daa'imni bakka isheen jirtuun beektanii yookaan yoo daa'imni nyaata yoo feete nyaata ittiin kennitanii amma kunoo deemee daa'ima ishee mucaa sana rukuttee sanarraan ga'aa jira. Isheenis akkuma daa'ima sana tumte numa tumamti. Please kanarraa of qusadhaa. Nuti gaafa biyyaa baane jechuudha. Biyyi keenya osoo gaarii taasee biyyi keenya osoo jijjiiramtee bu'aa qabaatte biyya namaatti dhufnee hin dararamnu. Yaa ilmaan Oromoo gadi fageessaa yaadaa. Kan biyya feetanii taatanii keessumaa shamarran daa'ima namaa hin dhayina. Daa'ima namaa hin miidhina. Ani viidiyoo kana horaabuun feene beektanii yoo feetan like share yoo hin feene I don't care. Okay. Kanaafuu jechuudha ani gara gama kiyyaatti yaada qabullee xumuradhe natti fakkaata. Kana maraafuu inshallah biyyi keenya biyya bilisoomtu haa taatu. Kan hidhamellee rabbi mana hidhaatti nuuf gadi haa lakkisu. Kana mana hidhaatti dararamaa jiru rabbi nagaan isaan haa baasu. Haacee keenyallee dhabne haacee keenyallee rabbi jannata rabbii isa haa galchu. Haacaaluu jechuun haacaaluu mudhii soonsaa. Haacaaluu jechuun haacaaluu mudhii migiraa. Kanaafuu jechuudha sinis immoo please obboleeyyan keenya kan ilmaa musliimaa kan ilmaa kiristaanaa kan amantaa adda addaatiin please daa'ima namaa akkan taane dhayina. Nafseen keessan maa biyya hambaatti dararamti. Eenyuyyuu nafsee baasa. Yeroo ammaa kana jechuudha tiktookiitu rakkoo dhumaa jira please. Tiktookii borgana madarbituuf jettanii akkan taane taatanii daa'ima namaa achi aartanii yoo dhuftan daa'ima namaa akkan taane dhayina. Nafseen keessan maaliif bakka hin taanetti wanni taate. Kanaafuu please irraa of qusadhaa daa'ima namaallee seeraan laalaa. Arabni koo halkanii guyyaa hirriba isaanii dhabanii hojii deemanii ji'aatiin maallaqa akkasitti kanfalan isaanis akkuma kee gubatanii fidu. Akkuma koshinaa Arabaa keessa koshinaa naddaftee gubattee
baankitti maallaqa awwalattu isaanis akkuma kee kan hirriba dhabanii sammuu atti cannaqamanii daa'imni kiyya hin qixaaxamiin jedhanii sarraatanyaa qacaranii mana keessa kaan sin immoo janaanis waqtii qaba wanti martuu waqtii qaba dur gaafa biyyaa baane jechuudha warri keenya gaafa biyyaa nu baasan fakkeenyaaf inni haadha qabu haatisaa qoraan gurgurtee mana arabaa kee mana hoteelaa keessatti qacaramtee biddeena kontiraata tushite daa'imni kiyya yoo biyya hambaa baate naa darbiti laata kan jettuutiin mar'immaan ishee kottoon fitee gurguratte qoraan gurgurtee daa'ima ishee biyya arabaatti oofte lammaffaa immoo inni sangaa qabu sangaasaa gurguree daa'imni kiyya yoo biyya arabaa deemte rakkoo kana keessaa na baafti kan jedhuutiin biyyaa baasa tokko immoo gariin namaa immoo jechuudha kan lakkoofsa maatii isaa qabuyyuu nama shakkisiisa baay'isawee kanaafuu jechuudha ani viidiyoo kana haaraadha share like warri na jaallattan share like warri maatii kiyya ta'uu feetan na jala seenuu dandeessu kanaafuu ani viidiyoolee horaa bulleen feenee garuu irra caalaatti waa'ee shamarranii waa'ee mataa kiyyaati kaasee daa'ima namaa akka hin taane hin tumiina daa'imni namaa bar nafsee keessan itti faraddanii nafsee keessan irraa baatanii daa'ima namaa tumtu daa'imni duudhaadha maal sin goote yoo fakkeenyaa madamii keetii illee walitti aarte madamii kee sana komadhu aarii daqiiqaa 5 jettee daa'ima duudaa hin tumin daa'imni sun yoo dubbattullee baatte kaameraa mana keessa jira yeroo ammaa kana kaameraa atin beeyne jechuudha bakka feete shinti beetii adda addaa keessa bakka feete girgiddaa adda addaa irra kaa'anii boosaan yeroo sarraatanya daa'ima tumtu isaatti na dargan jettee daa'ima isaanii akkan taane dhoofta yoo kaameraan hin jirre daa'ima isaaniirraa uffata adda addaa irraa baasanii bakka dirmummoofte ilaalu warri arabaa jechuudha kanaafuu jechuudha irraa of qusadhaa lubbuu keessan biyya hambaa keessatti hin darariina kana isiniin jedhaa ittaan seemmoo jechuudha maaliif warra Saudi Arabiyaa jettee naan hin jedhiina keessumaa dararaan Saudi Arabiyaa keessatti gaazuru tokko hedduu tokko namaa qaanfachiisa hedduu tokko namatti ulfaata kun dubbachuun sheemii dhabar maaliif nuti jechuudha akka ilmoo da'ee akka ilmoo hoolaa wal korokkonnee walidhuun gochan taane warratti raawwachuun kun jechuun warra xalaata keenyayyuu gammachiisuun malee kun ikkoo aarsuu miti yookaan dallansiisuus miti nuti humaa mootummaan nu fixaa jira jenna malee sin biyya hambaa keessatti dararaan taaneetiin yakkan taaneetiin warratti dalagaa jirtu amantaa kamitu nama hidhii nama reebi jedha amantaa kamitu fuula oskii ilma dhiiraa tokkoo fi dubartii tokko miila takaalii hidhi jedha kanaafu asoo irraa of qusattanii gaariidha dabalatas immoo obboleettiin warri dhiiraa Saudi Arabiyaa kun jechuudha dubartiin obboleettii keessanii haadha keessanii kanaaf jechuudha dubartiis maal akka hin taanetti gudeeduunis sheemii dhabar dubartiin tokko dhiira tokkoof uumamte baay'ee maal dabalatas immoo yoo ilmi dhiiraa sun badii balleesse sana uummata gubbaatti akkatti viidiyoo waraabdanii gad sheerii gochuun sheemiidha maaliif nama sana qixaaxuudha malee akkatti hiitanii akka buchullaa saree zigaagoo yookaan qaaca jedhan zigaagoo sanaatiin miila hiitanii lafarratti dararaa meeqa agarsiisuun warra xalaata keenya gammachiisuun malee yookaan gubannaa garaa keenya nu gammachiisuu miti sinii haa ga'u asirratti please irraa of qusadhaa obboleessi keenya warra dhiiraa jechuudha obboleettii keessan yeroo hedduu miidhaan irraan hin ga'inaa dubartii jechuun haadha keessanii irra deebi'ee himaa dubartiin haadha keessanii obboleettii keessanii kanaafuu turtii gaarii isiniin jedhaa nagaan jiraadhaa viidiyoo gabaabduutiin torbee biraa walitti deebinaa inshallah kanaaf share isiniin jedhaa warri maatii koo ta'uu barbaadan share like gochuu hin irraanfatina akka isiniin jedhaa ishee marti keessanu kanaafuu jecha nama isiniin jedhe keessaa irra deebi'ee isiniin himaa obboleeyyan kiyya shamarran please irraa of qusadhaa daa'ima namaa akka hin taane dhayinaa yeroo ammaa arabni bakka hojii yoo teesse jiraatte immoo fakkeenya ati daa'ima sitti dhiisanii ba'u
jawwaala isaanii keessa kaameraan jira kaameraa isaanii keessa achi keessa ta'anii waan ati gootu hundaa cheekii si godhu dabalatas immoo daa'ima namaa fuutanii waraabdanii tiktookii irratti wajjiniin caffarina ofii keessanii akka feetanii wataatanii rakkoo hin qabu dabalata daa'ima arabaa fuutanii tiktookii gubbaa baaftanii achitti wajjiniin sirbina amsan qabu keessaa kana irraa of qusadhaa arabni nun argitu jettanii daa'ima namarra wanni hin gayina miidhaan hin gayina inni lammaffaa immoo kan isinii dhaamu amsa keessaati dubarri warri shiishaa dhugdan jechuudha duraan dursee bakka dhuftaniiti eessaa akka dhufne jedhaati gadi fageessaa taa'aati yaada maaliif sammuun tokko kan namatti dhumame yaaduuf xiinxaluuf maaliif akka biyya keenya gallakkifne biyyaa baane kana gadi fageessaati yaada shiishaa dhuguun jechuun dubartiin shiishaa dhuguu jechuun haati ishee jechuudha haraqee baaftee farsoo nagaddee shiroo nagaddee qulubbii nagaddee dinnicha gurgurtee biyyaa baaftee isheen har'a waan biyyaa baate irraanfattee shiishaa dhugdi keessumaa yaa obboleen shamarranii piliis shiishaan dhuginaa wanta biyyaa baataniif gadi fageessaa yaadadhaa haati keessan sagantaa kana maal akka irra jirtu abbaan keessan sagantaa kana maal akka irra jiru gadi fageessaa yaada maaliif wanti hundumtuu hin darba shiishaan jechuun siniif hin uumamne shiishaa maaliif dhuddume maa inni bu'aa shiishaa sin obaasu shiishaan qubna garii tokko hin qabu please tokkoon keessan warra amma shiishaa dhugdan shiishaa maraattan shiishaa wajjin maraattan lakkoofsa maatii keessan itoo sin gaafatanii lakkoofsa maatii keessan hin qabdan sin dhugaan sin hin jedha lakkoofsuma maatii keessanuu qabduureeyyuu nama shakkisiiftu maaliif isin waan biyyaa baataniif hin beektanii kaayyoo biyyaa baataniif hin beektan shiishaa dhuguun bar siniif mo'aa tokko fakkaata garuu an akka gama kiyyaatti shiishaan anaaf I don't know humaan itti fakkaatu kanaafuu turtii gaarii sinin jedha viidiyoo kiyya irra deebi'ee sinitti hima share like gochuu hin irraanfatinaa warri maatii kiyya ta'uu feetan kabajaaf jaalalaan sinin simadha turtii gaarii